in close confinement at this very risky time of COVID-19. Did this news reach you? Did this news reach you? Our youth are wrongfully accused of causing trouble and are being persecuted. Only 2 years ago, the peaceful resistance of our youth people created a democratic opening for a new prime minister. Abiy Ahmed was elected by the party to assume the role of prime minister to lead the country through a transition to democracy via election. But that transition is off the rail. Elections have been postponed indefinitely. Abiy legitimacy ends on September 30th, and his government has turned against the youth movement who brought him to power. He has arrested their leaders and shut down the Oromo media and instituted a brutal crackdown that has the entire country in fear. Clouds of uncertainty and panic are looming across the Oromia region and around the capital city. Oromo youth are blamed for atrocities that they did not commit. Yet security forces have continued to brutally crack down, carry out indiscriminate execution, vicious killings, home burnings, and mass arrests. We ask the international community for help. We plead for the U.S. government and the international human rights group to put pressure on the Ethiopian regime to 1. Halt the extradition killing of civilians and political assassination of political and community leaders by the government security forces. 2. Investigate the perpetrators of July attacks on minorities in Oromia. 3. Release the Oromo opposition leaders, journalists, and political prisoners from custody immediately, and in order that they participate in the democratic transition. 4. Ensure a transparent dialogue and negotiation with all political forces and stakeholders, including youth, and at the table to design a roadmap to freedom, fair and democratic elections. 5. Allow an independent investigation into the assassination of Oromo artist Hachalu Hundessa and bring the perpetrator to justice. Above all, please hear Oromo women's call for justice in the midst of chaos and uncertainty. Youth who are innocent are blamed of atrocities with false claims and misinformation campaigns. These youth are the hope of the future. They should not sideline or demonize, but rather be praised and upheld. Oromo women would be happy to arrange a meeting with you to discuss issues raised here and to establish a good avenue for future communication. Thank you from the Oromo women of Washington, D.C. Yeah. Hordoftoota OMN kan argaa jirtan hiriira nagaa State Department afootti dubartoonni Oromoo Washington DC'tti argaman adeemsisaa jiranidha. Hiriirichi kan qindaa'e guutuutti dubartootaani gaafii mootummaa Ameerikaatiif dhiyaachuu qabu xalayaan ammaan tana dubbifame. Gaafii mootummaa Ameerikaatiif dhiyaachuu qabu haalatti dhiyeessanii jira. Kan argamnu Washington DC State Department afur. March for peace! March for justice! Stop! 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 Supporting a dictator! A dictator! Abiy is a dictator! Abiy is a dictator! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go!
jedhamu duuba sana jirtu. Jira. Ijoolleen Oromoo jirtu. Jira. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Jira. Ijoolleen Maccaa jirtu. Jira. Ijoolleen Booranaa jirtu. Jira. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Jira. Ijoolleen Baareetuu jirtu. Jira. Eessa jirtu? Jira. Eessa jirtu nagaama? Jira. 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 Gerar naan jettu meeqee taleeluree badi naan jettu meeqee qajeeluree ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelanaa irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliixoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelanaa tanoo yaada yeelanaa. Yaadde hamma dandeenye billee guddaa akka wajjin bubbulluuf. Yaadde hamma dandeenyu kana caala maal godhuuf qinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf. Kenya Shere Sa Kenya Shere Kis Kenina Gadi Ani Delmatu Delmatam Barame Kanuf Kalchudi Damale Yun dekne dubbi keessa akkara macii ibiddaa irra keessa dibanii nu guguufaa Rabbumaaf jirra malee Rabbumaaf jirra malee Harargeen mancaa qarraan Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee
gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii Bisa koya pagama Oromo koya pagama ya pagani ya pashan pasori farda ke ko presi Sori farda ke ko presi emo ke mari soro se gancha na mandor rabusi ro di desi sama se mani fulo mane ke Kapat numancal kelori Arab kilo situane Arab kilo situane Arab kilo situane Asal gamana tambang Asal gamana tambatu Asal gamana tambatu Alba pada matadati Tutinure topotao Egaa hordoftoota OMN bakkeen itti argamnu State Departmentii Washington DC'tti argamutti dubartoonni Oromoo Washington DC fi naannoo isitti argaman
guyyaa har'aa guyyaa hiriira guddicha dubartootaati. Akkuma iddoo adda addaatti akka godhamaa jiru argaa jirtanii asittis bifa kanaan bahanii mormii isaanii mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiru. Xalayaadhaan waan barbaadan State Departmentiidhaaf daqiiqaa muraasa dura dubbisanii dhiyeessanii jiru. Egaa hiriirichi bifa kanaan itti fufee jira. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo prisoners. Abiy is a dictator. Abiy is a dictator. Abiy must go. Abiy must go. Chantu. My mother. Egaa akkuma argaa jirtan hiriirichi fufee jira. Akkuma argaa jirtan hiriirichi bifa bareedaadhaan itti fufee jira. Dubartoonni Washington DC fi naannoo isii jiran baay'een isaanii bahanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Iddoon argamnu Washington DC State Departmentii fuuldura. State Departmentii fuulduratti gaaffiiwwan mootummaa Ameerikaa irraa qaban bifa xalayaatiin haalatti dhiyaatetu jira. Hiriirichi itti fufaa turtii gaarii sagantaalee OMN biroo wajjin.